Baka ayyaana irrechaa kan bara 2013 kan hora Finfinnee nagaadhaan geessan. Egaa akkuma argaatiin jirtan irreechi hora Finfinnee haala bareedaadha. Magaalaa Finfinneetti kan inni kabajamaatiin jiru horri Finfinnee kan hawwiidhaan eegamaa ture yeroo lammaffaadha egaa kan dhaloonni kun kabajaatiin jiru hara namatti toluu fi bareedaadhaan kan inni kabajamaa jiru. Haadholiin dargaggoonnii fi akkasumas abbootiin gadaa uffata aadaadhaan miidhaganii bareedanii irreecha hora Finfinnee kabajaa jiru. Inni illee gaasii waliin jirraa gaxumurraatti qophiitti nu waliin tura nutis daawwattoota hirmaatota dubbisna nu faana bu'a. Bagattiin isin ga'ee sarara dhuftan. Baga waliin itti nu ga'ee nuti warra Harargeedhaati. Harargeerraa dhufne. Harargeerraa irreecha hora Finfinnee kana kabajuuf irreeffachuuf kan isin as dhuftanii. Eeyyee. Irreechi bara kanaa gaariidha. Haala miidhagaadhaan kabajamaa jira. Garuu sababa gartee koronaa takka COVID-19 jaamu kanaan namni baay'een hin argamne eeggannaa godhuudhaa fi haaluma kanaan namoonni gartee akka dhukkubni kunis hin babal'anne garuu firraa eeguudhaaf waan haa ta'u malee silaa oddummaanni asitti argamne ni gammanna jechuudha. Cuftinuu silaa asitti argamne dhufneera. Reyoota barreen gadaa wal bartan illee gaasitti arguu dhabuu dandeessu ala kanarratti. Dhugaadha. Haa ta'u garuu waan inni barbaadamu qaqqabnee irreecha kana gaasitti argamnee irreecha kana kabajuudha. Yoo fayyaa ta'an immoo gaasa bara dhufullee haala ho'aadhaan kabajna. Akkas gennee hamilee ni qabna bara dhufu nama miiliyoonotaan lakkaa'amuun walitti asitti argamnee haala bareedaa haala miidhagaa ta'een ni kabajna jennee abdii qabna. Garuu sababa dhukkuba kanaatti ammaan tana haalli kun cuftuu jira garuu ammas gisee ilaaltu kabajuma gartee sirnuma gartee aadaa irreechaa tana gaggeessuudhaaf haa ta'u malee hin bareedu ni arginaa miti dilas gammachuun qabu ammoo hin mul'atu namoonni ni sodduun jiru taphni jiru sirbiin jiru aadaan adda addaatillee sila asirratti gaggeeffamaadha ture kun cuftuu jiru ammoo sababa gartee koronaa kanaatu nu fide wooma sababa koronaa kanaate rabbiin bara kana gartee nagaan nu dabarseetuma bara heegeree asitti hoddummaannee baay'ee taanii walitti argamnee haala miidhagaa ta'een gartee haala dur itti kabajamaa ture abbootiin teenya itti kabajamaa ture saniin haala bareedeen gaddaa itti kabajne daran ugaa dhufu garteen kabajna jeetii yaada. Egaa isinis hiriyoota keessanii Harargeetti dhiistanii dhuftanii fiddatanii dhuftanii haala ho'aadhaan dhukkubni kunis badee hora Finfinnee kanarratti agaa akka wal arginu abdiin keenya guddaadha. Galatoome rabbiin nu waliin nu agarsiisa. Irreecha nagaa irreecha milkisiniif haa ta'u. Isiniifis galatoomaa fayyaa ta'a. Tole nagaa ta'a. Bagattiin isin ga'e. Baga wajjin nu ga'e. Irreecha hora Finfinnee kan bara kanaa mee haala kamiin ilaalta? Irreechi Finfinneedha kan bara kanaa garuu haala bareedaa ta'uun ilaala. Wanti haala bareedaa ta'uun ilaala jeefi mootummalleen bifa gartee haala dhukkuba bara keessa jiru kanaatiif irraa gartee bifa kanaan qulqullinaan gartee akka uummanni irreeffatee galu godhuudhaan kabajaa isaa waan bareedan kabajuudhaan haala bareedatti ilaala. Garuu Oromoon kaas dhufee irreeffate qofaati kaasin dhufinis hunduu isa irreeffatu hawwa. Dhufuu isaa hawwa. Irraa hafuun isaa sun Oromoon gaddisiifti. Haa ta'u fayyaa keenya fi akka karoorri mootummaan karoorsi fayyuma uummataatiif kanuma irreeffate irratti nu haa baasu jennee nulleen itti amanuu qabna. Haalli baranaa kun wanti nama gammachiisuun haala fayyaa ammaatii fi haala bara keessa jiru qulqullinaan waan bareedan gartee isa gaggeessuu kanatti natti gammachiisa jecha keessa. Isin eessarraa dhuftan? Nuti aanaa Fantaalleerraa dhufne. Fantaalleerraa dhuftan? Galgala dhuftanii moo amma gana gabaree kanas? Nuti amma gabaree gaggeenya edaba galma abbaa gadaa Adaamaa bullee. Achi bultanii ganama as keessan? Mee irree dhukkubni kun badee akka bara dhufte uummanni walitti baay'ate jaalala. Dhukkuba kana rabbi nurraa balleessee markaa tanallee eegabbifne dhukkuba kanallee rabbi nurraa balleessee Oromoon hin luugamatu luugamaan hin deemu. Kan luugame dhukkuba kana kan uummata luugamaniif dhukkuba kanaaf inni uummata Oromoo guutuun dhufee eebbifata. Oromoo guutuullee bara dhufu gartee bara bifa bareedan akkatti irratti wal ga'ee eebbifatee Oromoon Oromummaa ofii san hawwuuf san waliin argatee tokkummaadhaan waliin eebbifatee gammachuudhaan irraa galu rabbi nu haa godhu jaa. Ulfaadhaa irreecha nagaa saniif. Nagaa nu haa ta'u waliin. Baga WALUMAAN ga'e. Eessarraa dhuftanii?
Fantaalleerraa dhufe. Mee sirba yeroo gara irreechaa dhufamu sirbamu keessaa tokko nu jedhaa kan. Sirboonni yeroo gara irreessaa dhufan sirboota sissi'aa nama hamalchiisan hedduutu jira. Yoo dhufnus yoo gallus waan dhiichisaa ji'aa deemnutu jira. Isaa san amma nuti waliin jenna gaa. Tullu tumakona ba'i tumalesa malka tumakona ba'i tumalesa uma tumakona ba'i tumalesa iren tumakona ba'i tumalesa malka tumakona ba'i tumalesa obbe tumakona ba'i tumalesa uma tumakona ba'i tumalesa akkana jenne yeroo deemtanii moo yeroo galtan? Yoo deemnus yoo irraa deemnus akkana jennee dhiichisa taphataa deemnu. Malkaatti yeroo deemanis akkana yoo deemanis akkas deemtanii jettanii dhaqxanii kadhattanii as deebitu. Akkami bara kana dhukkubni kun badee akka bara dhuftu walitti deebinee baay'inaan kabajnuuf kadhannaa taasistanii malkaatti. Kana taasisne taasisaatis jirra ammas kunuutti jirra borus ni taasisna. Harsadii jechuudha. Harsadiitu. Sanittis yoo rabbi wala garraa nagaan nu oolchu nagaan nu bulchu dhukkuba kanas ofirraa waaqni uumetti kadhanna. Yaa rabbi nurraa balleessii kadhanna. Ka baradeen gadda waliin irreeffannee barana dhamillee hedduutu jira sanillee araarama rabbiin waaqan jechaadha ammallee ka hafillee sila namni oromoota hedduu amma nuti waan barbaannee dhufnee jira oromoota bal'aa argu osoo argin garuu galuuf deemna haala yerootti wal qabsiisee osoo argin hafnee jechuudha kanallee bara dhufuuf akka kana caala oromoota bal'aa aadaalee godina garaagaraa fahaman garree walirraa barree bashannanee gallutti waaqa keenyatti kennannee biraa gallaa jechuudha. Nagaan galaa irreecha nagaa isiniif haa ta'u harsadii irratti moo wal agarra? Rabbi walitti nu gaanu adeemsu. Maqaan keessan eenyudha eessarraa dhuftan? Maqaan kee hordofaa Damiseen jedhama. Boolee kifila katamaa waradaa 10 baddaarraa hin dhufe. Jiraatadhuma magaalaa Finfinnee kana jechuudha. Dhaloonni kiyya asmattan dhaladhee asmattan guddadhe. Egaa isin irra caalaa gaa hin beektus asitti ture. Egaa warri Finfinnee gaa deebi'ee dhufeera irreechi hora Finfinnee sun gammachuu ture. Bara darbee saalaqoodhaan kabajameedha kan jiru bara kanas immoo gaa sababa koovidiitiin xiqqoo gaa kabajuun akka duriitti hin danda'amne egaa hundi isaanii bakka malkaa isaaniitti akka waaqa isaanii kadhataniif akka dhukkubni kun badee akka duriitti deebi'anii akka kabajnuuf egaa malkaa isaaniitti akka irreeffataniif dhaamsi keessan maali? Dhaamsi kiyya gaa wannan amma asitti bakkee kanatti dhaamsu duraan dursee bakkee tana kan rabbi nuunge kan dacheen nuunge samaayin kan akaakilee abaabileen keenya dur bakkeen tun kun dhagaa araaraa dhagaa bu'uura araaraa jedhama. Gootichi kuni bakkeen irreechaa gara olaanu bakkeen seerritti tumamu asii kaasanitti dhaga sadeen geechan eechitti seerritti tumaan abbaa seerati abbaa seera gaheera gadaa gaheera uumaa gaheera abbaa gadaati nan eebbisa bakka deebutti nan araarsa abbaa araarati abbaa araarsu eebbisu magarsu abbaa egaa bobbaas wallaale bobbaa wallaale jennaan abaarran hin jiru maaliif bakkee tana baddaatti arragaa rabbi haa galatoomu dacheen haa galatoomtu oggaa 150 jennee haasa'uun amma nurra hin jiru amma maal nurra jira rabbi kan kana rabbi nu agarsiise kan akaakilee kan du'e sun allafaa ka'e qixxee lafaa ka'aniiti bakka tana arguun keenya kun ijoolleen teenya ani arguun kun qixxee jarri sun lafaa ka'eeti ani gizee durii gadaa keenya ganneet ani gadaan ganne namni biraa gateera gadaa ofii gateera ani gadaa kiyya gaheera gadaa koo gahee abbaa alangaati abbaa seerati nama naraarsa intaltittii ganamaa taffuudha hin qayyaru asin milladha achi milladhu gadaa shanan namni dubartii namaa dhala namaa dhalcha namaa namni seera ga'u namni uumaa eebbisu intaltittiin ta'e molokseedha jechaadha akka gadaatti akka uumatitti gadaan keenya mooyyuu bakka tana ga'uudha masqalli amma masqala kana argachuudha maal arganna dhugaa arganna namni mana ofii miidhaffata namni mana ofiitti argata mana ofiitti gadi ba'u of argata kan itti ol argannu jechaadha kan karra argannu kan rabbi argannu handachee argannu roobee lafaan ga'ee dachee irratti sanyii magarsu karra magarsu sanyii bichaa mootii sanyiidha nus sanyiidha ilmoon sun kan dhalcheen guddata kan guddate karraaf tola bobbaaf tola gala miidhaga eebbi bakkee tana sanyii uummata Oromoo mulma shawaa Itoophiyaa baalixaa dhufe bakkeen tun ammas kan dhaabsa dabarsuuf shawaa baa dhufe lixaa dhufe inni bahe nagaan nu haa galu inni gale inni bobba'ee bobbaa haa miidhagu gala haa miidhagu bokkuun bahe caaccuun bahe kallachi bahe oofalee nu haa galu bakka tanarraa dhugaa argatee dhugaadhaan manatti nu haa galu egaa nama egere dhufne irreeffatu nu haa taasisu luugama kana rabbi nurraa haa hiiku afaan kana kan nu loggome kana inni nurraa haa deebisu egaa nama wal argatu nu haa taasisu nama dachee baddaatti bobba'ee galu nu haa taasisu galaa bobbaa nu haa guutu bobbaatti gala nu haa guutu rabbi kenni rabbi samaayii rooba dachee magarsaa caasee afaanitti nu
haalaat ijoollee too erga tokko nu haa bulfatu ani amma kanan dhaamsa dabarsuuf ijoollee teenya kan duratti dabre isa duraanii san bitaa milladha adara kanan jedhuun isa dura arra immoo biiftuun nu baate reeffi cilancilii agalle cilancilii tana akka nu yalaan naamsire amma keenya saranan jiru duubatti hin deebinu nu duubatti hin deebinu isin namni bakka tanatti kallacha eebbise caachuu eebbise uma eebbise ofiif balleechite jedhiin ofiif gadi irra dhaabbannee balleechin eeboon dhaabbate hillixa gadi namni sanyii kana balleechi amma deebi'ee namni Oromootti ummata Oromootti walitti tufe ofitti tufee beekadhu namni ulee walitti fudhate ofitti fudhatee beekadhu namni qawwee ofitti fudhate ofitti fudhate namni nibrata namaa gube of gubee beekadhu kanaafan dhaamsa isaanii dabarsa qeerroodhaafis hundumaaf dhaamsa isaanii dabarsa amma wal ammanneet wal guduufanneet wal kaafna wal guddifna wal magarfanna margi argamtee jirti irreechi kun nama magarsa irreecha hoodati irreecha caffeetumaati kan odaana beeti hoodannaa bulaanaa margaanaa qajeelaa hin jedhaan warra alaatinis ija biiftutiin ija qara saddeetitiin bakka tana eebbifne akka bakka sanitti baddeen namne akka bakka sanitti cabdee namne adaraa ilma koo cabarraa deebi adaraa kufarraa deebi adaraa bitaa milladhu mirga milladhu jedhaan warra alaatinis yoo san baardaa yoo san waaqa argata nama waaqa argatu nu haa taasisu bakkeen tuni keecha'uu bakka ora finfinnee kan namni irreechan ba'e waaqa argata rabbi argata dachee argata biitti mulumtu nu hunduma aqqaafiidha daggaafiidha hin daggafanna biyya bulchina sila taane akka wal bulchinu ijoollee too amma wannan isinii kennuuf rabbi kenni ganamaa sixootan ganamaa isin bilaa bul dhukkuba kana kan inni afaanitti nu loggome kana rabbi nurra haa kaasu dacheen nurra haa kaasu nama boru dhufne oggaarraa dhufne nama alamiidha walitti deebi'u nu haa godhu alamiin nama irreeffatu nu haa godhu sanyii faca'ee daddagaagiree nu haa margu hambaasin biraan nu haa so'u soorata hamaa nurra haa qabu hambitaa deemu bitaatti nurra haa deebisu hammirgaa mirgatti nurra haa deebisu tolli nu bira haa ga'u nageenyi isin bira haa ga'u ijoollee too nagaan naa gala hannagaan bee nagaan haa galu dhugaa bakka tanaa nama fudhatee galu nu haa taasisu caffeerraa nama fudhatee galu nu haa taasisu erga tokko nu haa bulfatu eebbifataan nama haa ta'u barsiifataan waaqayyo haa ta'u biitti roobaa nagee gadaan quufaa gabbise. Daga irreechaa hora Finfinnee kan bara 2013 nagaadhaan geessan. Baga walumaan geenye ani abbaa gadaa Taaddasaan jedhama Tuulamarraayi egaa irreessi Oromoo biratti irreessa lama irreessa malkaatii fi irreessa tulluu jedhama irreessa irraa kun immoo irreessa waaqatti galateeffannu jechaadha irreessi tulluu immoo kan waaqa kadhannaadha jechuudha kanarratti irreessa irraa kana keessa irreessa dhufnee asitti hora Finfinnee kanatti waaqa uumaa waaqa nu uume waaqa uumaa keenya har'a bifa gaarii ta'een kan itti galateeffannu jechaadha egaa akkuma arginu kana irreessa Finfinnee baranaa kana sababa dhibee kanaatiif namoonni muraasa ta'us immoo namoonni godina adda addaatirraa dhufanii magaalota adda addaatirraa dhufanii bifa bareedaa ta'een kabajaa jirra amma baay'ee itti gammannee baay'ee nu gammachiise egaa Oromoonni malkaa fi irreessa ofii saaqqatee immoo amma irreeffannaa kana dhufuudhaaf kuni kan agarsiisu maaliif gammachuu Oromoon gammachuu jaalala tokkummaa qabu kana asitti agarsiisee itti fufiinsa malkaan kun egeree immoo kana caalaa dhibeen kunis nurraa badee uummanni gammachuudhaan itti gammadee bifa adda ta'e sabaaf sablammii hunduu asirratti dhiyaatee hundi keenya akka amma maaskii godhanne kanaa miti egaa wal gammannee wal dhungannee ija keessa wal dhungannee kan kabajnu taanaa jechuudha. Isinoo isarraa dhuftan? Ishii anis magaalaa Duukamitirraa dhufe abbaa gadaa Tasfaayee Abarraan jedhama. Egaa har'a guyyaan as dhufne kuni guyyaa galataati Oromoon maalinni egaa ganna bacaqii ba'ee birraa booqaa arguu isaati baay'ee kan itti gammaduu fi waaqa ofii kan itti galateeffachuu jechaadha. Irreecha jechuun maal jechuudha? Tokkummaa jaalala jechaadha. Tokkummaa jechuudha. Aadaa keenya kan ittiin calaqqisiisu jechuudha. Kanaafiyyuu irreessi har'a Finfinnee keessaa kun egaa har'a akka gaariitti jechuun balaa dhibee kanaatiin ol qabate namootiin muraasni illee argamu malee kana caaladha iyyuu kan ta'u jechaadha. Kanaafiyyuu immoo bashitaa kanas kan dhibee kanas waan nurraa balleesse bara garee immoo kana caalaa hanga namni gamaa dhufee itti waaqa isaa galateeffatu waaqayyo nu haa godhu dhibee balaafamaa kanarraa nu haa baraaruun jedha. Yeroo dhukkubni addaa dhufu dhukkubni garaagaraa dhufu dhukkubni ulfaataan beelli yeroo dhufu yeroo bokkaan illee roobuu didu abbootiin gadaa haadholiin siiqqee tulluutti bahanii lafa jiidhaa deemanii waaqa isaaniin kadhatu. Oromoon kan kadhate immoo lafa hin bu'u dhimma qaqqaba. Kanaaf egaa irreecha har'aa kanarratti isa bara dhufuudhaan akka duriitti uummanni akka walitti dacha'ee kabajuuf
kadhannaa taasistanii waaqayyotti ollu. Sirriidha akkuma jette kana egaa Oromoon maal inni waaqatti bulaa Oromoon waaqa kabaja Oromoon malkaa kabaja Oromoon lafa jiidhaa jirutti yeroo akkuma jedhame waaqni illee bonni fagaatee roobuu dide haati siiqqee abbootiin gadaa ba'anii waaqa isaa waggaa kadhatan waaqni heerumsa illee dhaga'ee fi kan roobuufi ingaa nan biraa akkuma jedhame kana dhibee balaafamaa kana yeroo dhibeen akkanaa kan dhufe namni ba'ee abbootiin gadaa haadholee siiqqee ba'anii waaqa isaanii kadhatanii dhibeen kun yeroo muraasa keessatti Oromoorrees nama biyyarraa illee kan ka'u ta'a kadhaa kanaan jechaadha kadhaan Oromoon inni Oromoodha waaqni sin dhagaa Oromoos waaqatti dhiyaatee jira waaqnis Oromootti dhiyaatee jira bakka jiidhaa magra jiidhaa qabatee bakka tulluu bakka malkaatti ba'ee mareedhaan waaqa ofii kadhataa jechaadha. Yeroo ayyaana kana yeroo miqaffaadhaaf kan isin asirraa irreeffattan kan Finfinnee kana. Ayyaana kana yeroo lammaffaadha bara dabres dhufee barana siigaa irreessa sii kunis kan calqabame barana lammaffaa waan ta'eef yeroo lama dhufuu kiyya egaa baay'ee na gammachiisee barreen gaddaa kana caala ture sababa dhibeen hin jirre barana ammoo sababa dhibee kanaan muraasa tokkuma akkuma barreen gaddaa bara dabree sanitti fudhannaa bara dhufummoo kana caalaa ta'ee gammachuudhaan namni dhufee asitti waaqa ofii marga jiidhaa bakka jiidhaa kana marga qabatee waaqa ofii waaqa isa uume kan itti kadhatu immoo nu haa taasisuun jedha. Ulfaadha irreecha nagaa irreecha milkiisan. Galatooma isinis ulfaadha. Isinis galatooma nus ka rabbii mana nagaati baanii mana nagaati dhufne isinis mana nagaati baatanii marri as dhufe kuni mana nagaa mana qe'ee nagaa qe'ee waatii itti burraaqxu qe'ee maatiin itti burraaqxu hundi isaaniitu nagaa naa galanii hanarraa kan ammoo waaqayyo nu offalse ambaruutu sirreessa hora arsadii achirratti ol agarree nama akkanumatti yaada olii kenninu haa ta'u ayyaana gaarii nu haa ta'u galatoomaa isiniin jenna. Bagattiin isin ga'ee isarraa dhuftan. Fantaalirraa dhufne. Fantaalirraa dhuftan. Irreecha hora Finfinnee kabajuudhaaf kan isin dhuftanii mee irreecha bara kanaa ala kamiin? Irreecha kana bara kanana gaarii ture. Waa'ee akka duristi waa'ee dhukkuba kanaaf hanqina qaba jennee ilaalla. Oromoon kaafelleen hunduu ni hawwa. Ni hawwa. Kanaafuu akkuma barri godhetti godhan jechuuf amma gaariidha akkaataan itti oole kun gaariidha hin barbaade. Egaa inni as dhufee egaa hora Finfinnee irreecha kanarratti hirmaatu hin dandeenyes egaa malkaa jirutti egaa irreeffatanii egaa waaqa isaanii akka dhukkubni kun irraa badullee egaa akka kadhataniif warra manatti hafeef immoo dhaamsa maalii qabdu isin? Kan nuti dabarsine birraa booqa birraa kan nuun gahe malkaa qabnu irratti bakka barbaadu malkaan jirtu bakka tulluun jirtu irratti kadhatu qabnaa kanallee ni dabarsine jechuu barbaade. Mee sirba gujii bareedaa tokko naan sirbitanii? Karrayyuu moo gujii sirba karrayyuu? Sirba karrayyuu warra gadaa hayyennu amma ulaagaan sirba warra gadaa guutamee hin jiru nama 3 fi 4 dhufa heddatanii sirban alaabaa qabatanii ka sirban garrii qabatanii ka sirban kun guutamaa waan hin jirreef guutuu ta'u malee hin ta'u jechuudha. hin ta'u. Ayyaa ta'u. Waan irreechaaf ta'ullee wallee xiqquma wayii gubbaaraan hin jettanii? Waan akkasumallee hin danda'amu. Tole irreecha nagaa kan milkiisaniif haa ta'u. Amiin. Baga irreecha hora Finfinneetiin nagaadhaan isin ga'e. Baga isinis walumaan nu ga'e. Eessarraa dhuftan? Aanaa Fantaalee. Fantaalirraa dhuftan. Irreechi bara kanaa akkam? Irreechi bara kanaa baay'ee gaariidha. Waa'ee dhukkuba kanaan sababatee garuu namni harcaatii qaba sirriitti namni xiqqaadha. Kanaaf xiqqoo gaddi nutti dhagamee jira. Bara dhufummoo akka heddummaannee warri manatti hafelleen akka dhufu abdii qabna. Dhukkubni kun nurraa ka'ee jechuudha. Yeroo meeqaffaafidha kan irreecha kana dhuftan isin? Kan hora Finfinnee. Jalqaba keessanii ala amma dhufu keessanii moo bara darbe keessan? Jalqaba keenya kun. Jalqaba keessan. Jalqaba mayyuu ta'u egaa bara darbe gaas iddoo kanatti nama hedduminaan arguutu ture. Bara kana gaa saba dhukkubaadhaan namni asitti illee baay'inaan argamuu hin dandeenye. Malkaa isaaniitti akka baanii haati siiqqee abbootiin gadaa egaa waaqa kadhatanii dhukkuba kana akka nurraa ka'uuf egaa kadhannaa gochuutiin qabu. Meesinoo kanarraan dhaamsa maalii qaba? Nutis akkuma san sababa dhibee koronaatiin wal qabateeti kaafe namni malee rakkoon biraa osoo hin taane sababa dhibee kanaan namni garaagararraa waan baay'atee dhufuuf jedhamee hafe fayyaa uummataa waan ta'eef hoggaa dhufuuf yoo ta'e malee amma silaa hafe nama kan warra jiruuf irreensa qe'eetii fi irreensi qe'ee ofitti ni jira waan ta'eef nama achitti ba'ee irreenfataa sun rakkoon qabu garuu hoggaa dhufuuf walitti akka itti dhaammatanii bahan abdii qabna nutis baga nagaan asuma nu fidee nu irreeffachisee carraa kana argannee irreeffachuudhaaf baay'ee gammachuu guddatu nutti dhaga'ama. Ulfaadhaa ayyaana nagaa irreecha milkiisaniif.
ulfaadhaa nagaan galaasinis. Waraar sadii irrattis deebinee wal argine. Yayya. Isinis bagattiin isin ga'e. Baga walumaan nuun ga'e. Eessarraa dhuftan? Godina Shawaa aanaa Fantaalleerraa dhufne. Fantaalleerraa. Irreecha horaa Finfinnee kana irreeffatuuf dhuftanii akkami akka dhukkubni kun gaa yeroo dhukkubni hamaa dhufu gaa haati siiqee ba'anii malkaatti ba'anii tulluutti ba'anii waaqa kadhatu dhukkubni kun akka baduu fi mee isinoo kadhannaa taasistanii? Ittuma jirra. Kadhannaatuma jirra. Hangana turaawun jenne akka kadhannuuni baay'ee bara deengaddallee dhufnee turre akka nama tokkotti marsaa lammaffaadha irraa fi inni akka nama tokkotti dhufe garuu bara deengaddaa baay'ee namatti tola. Barana dhibee balaafamaa kana wajjin wal qabate harcaatiin namaa waan jirtuuf akka Oromoon hanqatetti fakkaata. Tokkummaa Oromootii fi jaalala Oromootiif baay'een hawwaa kanuma jechuu barbaada. Irreecha nagaa siniifaa. Tole irreecha nagaa walumaan nu haa ta'u. እንኳን አደረሳችሁ ለኢሬቻ በዓል። እንኳን አብሮ አደረሰን። ዘንድሮ ለስንተኛ ጊዜ ነው እዚህ ተሳተፈው? ኢሬቻ አሁን አብይ አህመድ ከጀመረ በኋላ ነው። በፊት ኢሬቻ በዓል አክብረንም አናውቅም። ሁለተኛ መሰባሰባችንም አይፈቀድም ነበረ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በጥሩ ሁኔታ ተሰብስበን በዓሉን እንድናከብር ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮልናል። አንደኛ ኦሮሞና ሲዳማ የሚለያይበትም አንዳች ነገር የለም። በትግልም በአንድ ላይ ያሳለፉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አንድነታችን ይጠናከራል እንጂ ወደ ዓለም የሚልበት ምክንያትም የለውም። እርሶ ከሲዳማ ክልል ነው የመጡት? ከሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው የመጣሁት። እስቲ የዘንድሮ ኢሬቻ እንዴት ነው ስታዩት? ድባቡ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ትንሽ እንደድሮ አይደለም፣ ቀዝቀዟል። ቢሆንም ግን ይሄንን አመት ደርሶ መጥቶ አምላክን ማመስገን ትልቅ ነገር ነውና እናንተም እንግዲህ ለዛ ነው ከዛ ድረስ የመጣችሁት። እስቲ ምን መልእክት አላችሁ? ዛሬ ደስ ያለኝ አምና የነበሩትን አንዳንዶችን አግኝተን ተደስተን ተነጋግረን ያን አመትንም እግዚአብሔር ጠብቆን ዛሬ ለዚህ ቀን ስላበቃን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ኮቪድም ሆኖ የበፊቱ ድባብ ስላነሰብ ውስጣችን ነው ከፋው። ግን እዚህ መተን የድሮ ጓደኞቻችን አግኝተን ስንጫወት ትንሽ ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር መጪውን ዘመን የሰላም የደስታ የፍቅር ካረገልን ይሄን በሽታ ከሀገራችን ካጠፋልን ከዚህ በላይ እንደምናከብር እርግጠኞች ነን። ሲዳማ ክልል ውስጥም ብዙ ወጣቶች የተዘጋጁት ይሄ ምክንያት ሲሆን ሁሉም እያዘኑ ነው ቀሩትና እግዚአብሔር ይሄን በሽታ ካነሳልን ደስ ያለን ደግሞ ኦሮሚያ ኢሬቻ በዓልን የሚያከብሩበት በፍንፍኔ ከተማ ውስጥ መገኘቱ ራሱ ለኛ ትልቅ ደስታ ነው። ያን እድል አግኝቶ አያውቅም። አሁን ዛሬ እግዚአብሔር ሰጥቷቸው እዚህ ፍንፍኔ ውስጥ ሆኖ በዓሉን እንዲያከብሩ እግዚአብሔር ስለረዳቸው እግዚአብሔር ነው የሚያመሰግነው። እስቲ በሲዳምኛ የመልካም ምኞት መግለጫችሁ? ሀወል ባላን ካለዶ ይልሽንከ ኩንድሪ ሰላሜሃ በጥሉሃ ሎንሳ አፍኔማ አሶንከ ኦሮሞና ሲዳማ ሚቶ ዳጋቲ በዳውን ዲኖ ኮኒካ ምትማቴ አማዳሜ ምትማቴ ሳናመራ ማጋኑ ካሎንከ ኃይለተ በተሙነ ገለተ ፈተሙነ ገለቶማ እንኳን አደረሱት። ከየት ነው የመጡት? እንኳን አብራ አደረሰን። ከየት ነው የመጡት? ሲዳማ ክልላዊ መንግስት። ለኢሬቻ በዓል ነው እዚህ የተገኙት። እንዴት ነው የዘንድሮ ኢሬቻ በዓል? በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ትንሽ የከፈነው ነገር ይሄ በሽታ ጉዳይ ህዝቡ ስላነሰ ድሮ የምንገናኛ ሰዎችን ብዙ አልመጣም። ቀጥል ጓደኞች አምና ተገናኝተን ታወተን አንድ ላይ በልተን አንድ ላይ ጠጥተን ሄደን ሰዎች አንዳንዶቹ ነው መጡት፣ ሌሎቹ ስለቀሩ ትንሽ ይሰማናል። ቢሆንም ዳና ነው እዚህ ጋር መግባታችን ለእናንተም በፍንፍኔ ውስጥ ይሄንን ማድረጋቸው እጅግ በጣም ጥሩ እላችኋለሁ። እኛም መተን አልተመለሰንም፣ ተገናኝተን ከእናንተ ጋር ለወደፊትም የሚመጣ ዓመትም በሰላም እግዚአብሔር እንዳገናኘን ጸሎታችን ነው። እናንተም ጸልዩ፣ እናም እንጸልያለን። በሲዳማ ክልላዊ መንግስት ስም እሱ ነው የሚያሳልፋቸው። ገለቶማ እስቲ በሲዳምኛ መልካም ምኞት መግለጫ ሀዋል ዳሲኖነ ሀዋል ኢሊቲኖነ ሀዋል ኢሊኖሞ ድሩኩኒ ሰላሜንያ ሎሱንያ በጥሉንያ ኢኮነ ያኒ ኬሬ ማኖ ኬሬ ያ ከባቆለ ሳሰሞ ገላቴሞ ወል ገላቶን ነው በገቲን ሲገ አየ ወጅማኑ በገቲን ነው ቦሌ አናሸን ራን ነው መጋሎ ነው ፍፍኔ ከና ጀቻላ
lama keessaa dhufte mee hora Finfinnee irratti gaa irreecha bara hora irreecha haaraa irreecha hora Finfinnee kana gaa irreeffataadha kan nuti jirru mee gaa sabara darbeerraa haala kamiin ilaalta? Bara darbe anillee rakkoo addaatiif hin turre garuu laaleetuma baay'ee itti gammadee beektota baay'ee jira hayyoota baay'eetu irratti hirmaate bara kana haa ta'u koronaadha jedhaniire maqaan koronaadha haa ta'u baay'ee gammannee jirra. Baajii tanas jedhanii baajii tanas nutti kennanii nama jaha haa ta'uuti kana galatoomanii aanaa shanis uummata Oromoos bakka jiranitti uummata Oromoo qofa osoo hin taane immoo irreessi kun kan uummata biyya kanaati Itoophiyaa tanaati Itoophiyaa tanaa mitiiti kan Afrikaa kanaati Afrikaan addunyaan kan laaludha arra yeroon koronaadha jedhamee arra wanni jedhu kana sirna gadaa UNESCO irratti galmaa'ee kan beekamudha. Rabbi kana caalaa koronaa tanas bakka wanna hundumaa kana nullaa barreessee bara dhufutti kana caalaa sirriitti bareennee baay'annee miidhagnee qeerroo wajjin qarree wajjin abbaa gadaa wajjin haadha siiqqee wajjin akka sirriitti gammannu hawwiin qaba ulfaadhaa bakka jirtanis warri FBRs hundumtuu miidiyaan Oromoo hundumtuu arra miidiyaa tokkos haala tokko biraa dhabnus baay'ee gammannaa ulfaadhaadha ammallee uummataaf dhaabbadhaadha sin jaalannaa barri bara nagaa bara jaalalaa bara milkii bara Oromoo itti biloosoomuu fi tokko ta'u shiraaf jettee teessoof jettee yookiin immoo waan bariif jettee ta'u paartii barbaadde hordoftee ol qoljaltee obboleessa keellaatiin obboleettii keellaatiin abbaa keellaatiin rasaasanii na humbushini ati waaqatti amana Oromoon rasaasas miti maalis miti kan itti amanu waaqa tokkichatti amana baay'ee ulfaadhaa galatooma. Baga ittiin isin ga'e sarraa dhuftan? Isinis baga isiniin ga'e. Godina Shaabaa aanaa dugdaa ganda Xephoo Corroqeetirraa hin dhufe. Irreechaaf dhuftan? Eeyyee. Irreeffattanii? Eeyyee. Kadhannaan maal fakkaata irreechi kun mee dhukkubni kun akka nurraa baduuf? Isgoo jenneeti ganama ofnu agoobare wannoo finyaa wannoo kan afaanitti xaxannee ofne mee amma har'arraa nurraa hagatu jenneeti sababbii har'a dhukkuba kanaatiif maatiin teessanis hin mi'aminii nus hin mi'aminii qeerroon teessanis hin mi'aminii jedhaniiti qeerroollee nu biraa hambisan sababa saniif waan immoo dhibee kana nurraa haa bisaasessu jeetan rabbi nan kaa'a irreessi har'aa akkaataan as geenyeen haala gaariidhaan tasgabbiidhaan haala gaariidhaan ufnee irreeffannee araaroo araariyoo araarsa malkaa jaalataa nu araarami jenne araaroo urjii kuma koo araaroo allootuma koo araarsa waaqa jaalataa nu araaroo yaa malkaa hoodaa araarsa waaqa jaalataa nu araaroo allootuma koo araarsa rabbi jaalataa nu araarami araaroo yaa malkaa hoodaa araaroo malkaa Finfinnee araarsa rabbi jaalataa nu araaroo malkaa Finfinnee araaroo nu ibeedinee nu araarami jen araaroo yaa araariyoo namaa fi saalee walitti nu araarsi qeerroo fi qeerroollee walitti nu araarsi araaroo yaa araariyoo baraa fi gadallee walitti nu araarsi jennee waaqa kaannaa baay'ee galatooma anis baay'ee gaarri haalli qeerroo teenyatis nama raree haalli dhibee kanaatis immoo ijoolleen teenyas dhibee kanaan dararamte nama raree oduu waan feellee taane nu amma baay'ee qancarree jirra maatiin teenya immoo akka dhibee kanaanis nu jalaan dararamin natti tole amma immoo haalli irreessa har'aa kana bara garee qeerroonis hudduu ufee qeerratti hudduu maatii saaben akka nu gammade nu ililchee akka isaanoo tana nooruu yaa malkaa nooruu jedhanii akka isaan taphatan san nullee jala deemneti akka sirriitti sirbinu sanatti akka bara garee ufanii isaan illee nu irreeffatan hin kaannaa malkaa kaannaa bara kaannaa gadaa kaannaa caaccuu kaannaa kallacha kaannaa rabbii kana kaannaa caaccuu noonu agaye barri hoonu agaye gadaa noonu agaye gadaamojjii noonu agaye akka hunduu irreessi kun hoggaan amataan oduu hamtuun dararamin oduu hamtuun rakkatamin har'as nagaan nu galchee borus malkaa achi nagaan borus malkaa irreeffannu nagaan nuun ga'ee hoomaatiin keenyas oduu gammaddutti galle hoomaatiin teenyas oduu taphattutti galle isinis warri asuftan kun hoo nagaan galtan
barri nagaa ta'a jeetan abda'a galatoomaan isiniin jedha. Ulfaadhaa irreecha gaarii. Amiin amiin amiin. Kabaja ayyaana irreechaa kan hora Finfinnee nagaadhaan geessan. Baga wajjin keenya. Mee akkam irreecha hora Finfinnee kana bara kana akkamitti ilaalta? Gaariidha. Dhibeen kun darbee bara egeree Rabbii uummata wajjin nama kabajnu haa godhu. Kan bara darbee faana gaafa laalamu gaa bara kana baay'inni uummatas gaa. Miliyoona 9,500 maaltu irratti fidare. Ta'uyyuu gaa qaqqabnee gaa hora kana kabajuun wanti guddaadha. Wanni waa guddaadha. Wanni guddaan bara jaarraa tokkoo fi 50tti walitti deebinee kabajuun waan dhaafu bara egerees Rabbi bareedu ayyaanessuu hin kabajnaa. Waa'ee dhibee kana irraa buusee bara dhufutti immoo nama kabajnu haa godhu. Kan baranaa kan bara egereessu na jedhu gaa ayyaana gaarii isin faatu. Ayyaana wajjin galata. Bagattiin Isiniin illee baga ga'e. mee hora irreecha hora Finfinnee kana akkamitti argitan kan bara kana? Kabara kana illee shaggaa rabbiin dhibee kana nurraa kaasuu xiqqoo si bakka san qirnu jedheera malee shaggaa jirra waan jennu rabbii keenya kadhataa jirra. Ayyaana kana kabajuudhaaf eessaa dhuftanis? Magaalaa Boqqojjii irraa dhufe. Akkuma galtanii moo galgala dhuftanii? As bullee dhufneetiin duukaan bullee dhufne. Kan bara darbee duukaa gaafa laalamu gaa namni illee agas sababuma dhibee kanaadhaani kan bara dhufummoo dhibee kana nurraa kaasee haala bareedaan akka kabajnuuf hawwiin keessan fedhiin keessa. Hawwiin kiyya guddaa qeerroof qeerreen hafee waan nurraa jiruuf dabbaan gaddaa ati siinqee muluun waan nurraa haftee jirtuuf barana baay'ee dassitaan qabnu akka barreen gaddaa san rabbi dhibee kana nurraa kaasee waggaa walitti dachaana guutuun. Nama amma bakka kanatti of eeggannoo namaarra maal taajabdani asumatti amma dhukkuba kan ofirraa ittisuudhaaf akka dhukkubni kun hin baay'anneef gaheen gochuu qabnu asumarraa ka'a asumatti yoo of eegganneedha dhukkuba kana balleessinee saddisa dhufu seeraan kabajuu kan dandeenyu mi'a sirtu nama akkamiin ilaala? Akkuma dur beeku kaa Oromoon walumatti riiqataa waan jaalala qabuuf waluma irkataa deema rabbuma qaba rabbuma nuti seedhaan nu gahinu. Ayyaanni kun ayyaana milkisiniif haa ta'u gaa hora arsadii irratti wal arginaa gaa irreecha gaarii irreecha nagaa isiniif. Isinifillee ayyaana gaarii haa ta'u riyoota taqee tafteefillee ayyaana gaarii haa ta'uuf yoo rabbi jedhe waggaa waliin dachaana dhaamsanaa dabarsita. Bagatti si gala. Baga waliin nun gahe. Irreecha hora Finfinnee kana kan bara kana haala kamiin ilaala? Yaa ooluma keessaa akka bareen gaddaa namatti hin tolu gaariidha. Mee of eeggannoo nama asitti argaa jirtu maal fakkaata? Baay'eellee namatti hin tolu garuu namni kamiyyuu of eeggatuu qaba. Hawaasa fayya qabeessa hoo ta'e namatti tolaa jecha. Kanaafuu namni of eeggatuu qaba iddoo jirutti namni kamiinuu. Egaa kan bara dhufus kabajuu kan dandeenyu yoo bara kana of eeggannee jala baanedha. Egaa mee dhibeen kun badee irreecha isa bara dhufu irrattis nagaadhaan wal argina jennee abdannaa irreecha nagaa siifata. Walumaanuu nu haa ta'u galatoomi. Baga irreecha hora Finfinneetiin isin gahe. Amiin 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 isinillee. Isarraa dhuftan ayyaana kana. Shaashamannee irraa dhufe. Shaashamannee irraa dhuftan. Shaashamannee irraa dhufe. Haadha siiqqee shaashamannee ta'e. Mee irreeffannaa kana yeroo meeqaaf dhuftan kan hora Finfinnee? Irreeffannaa kana ani hafuun baranuma dhufe garuu akka kiyyatti gammadee oromummaa kana jaaladhee gammadee nu Oromoon qaraa fayyaalessaa gammannee laaluu dhufne. Hora Finfinneetti yeroo jalqabaaf irreeffachuu keessanii jechuudha. Isa darbee irratti isin asitti dhuftanii hin irreeffanne. Qara dhufeen beeku amma dhufe. Amma dhufe. Mee akka mireega hirmaannaan namaan yeroo dhukkuba kanaaf ni gaa hedduminaan illee uummanni hin jiruuti garuu mee akkamiin argitanii mee hirmaannaan? Bareeda waa hunda arginee Finfinneen teennaa bareeda uummata keenyaati ka gootota keenyaati jaalannee akkanaan gammannee dhufne jechuudha. Tole hora baranaa warra bara geessu na jedhu irreecha nagaa irreecha milki isiniif haa ta'u ulfaadhaa guddaa. Isiniifillee haa ta'u guddadhaa fi xabayaa fi xaleemmanii ta'a waan dheessitan bayaa huffolaa margaa. Dhukkubni kun illee gaa badee isa dhufutti akka durii keenyatti baay'annee akka kabajnuuf illee gaa kadhannuu kadhadhaa haadholii siiqqee iddoo jirtanitti. Ejersa gaaraa ta'a addanyaara ta'a nu guddadhaa bobaa rifeensaa ta'a guddadhaa fi xabayaa fi xaleemmanii ta'a galatooma. Ulfaadhaa baga irreecha hora Finfinneetiin nagaadhaan isin ga'e. Amiin waliinuu baga nuun ga'e. Mee irreecha bara kanaa yeroo meeqaaf dhufu keessanii kan irreecha kan hora Finfinnee? Hora Finfinnee. Jalqabaatiif dhufu kiyya. Ati jalqaba dhufte isa warreen gaddaan dhufne? Hin dhufne. Ani immoo carraa isa lammaffaa irraa argachuu kootiin baay'een gammadaa lammaffaan dhufe. Warreen gaddaas dhuftaniirtu jechuudha. Warreen gaddaas dhufeen jira jechuudha.
Sabarreen gaddaa afaanillee garuu laalamuun gaarummaannaan uummataan bara kanaa gaa sababa kooviidiin xiqqoo gadi bu'aadha. Garuu mee kanumaan iyyuu haa ta'uuti nagaa argatanii as ga'anii kabajuun wanta guddaadha. Mee kana maal jettu isin? Ani baay'ee gammadaa tokkoffaa akka biyyattiitti kun waan addunyaa irratti dhufeedha. Uummanni keenya immoo agi tokko dhufee asitti irreeffatee aadaa keenya kabajuudhaaf baay'ee namatti tola. Anirree akka nama tokkootitti waggaa lammaffaadhaaf carraa kana argadhee asitti kabajuu kiyyaaf baay'een gammadaa jechuudha. Kanaaf irreessi safuudha, aadaadha, kabajaa akkanatti uummanni keenya nagahan ba'ee aga kana muraasni uummanni hundi akka barreen gaddaatti toggaa dhufe xiqqoo dhibeedhaan rakkoo uuma waan ta'eef aga kana dhufanii akkanatti kabajuu keenyaaf baay'ee namatti tola gammadeen jira gama kootiin. Ayyaana kana irreeffachuudhaaf irreeffannaa kanaaf eessarraa dhuftan isin? Tole nu godina Arsii lixaadha. Ayyaanni Irrechaa baranaa ni jalqaba kiyya kan dhufuun kiyya baranuma dhufe. Haalli itti kabajamaa turee fi haalli dhibee koovidiitiin wal qabatee sitti laallamee namnis maaksii godhatee walirraa fagaatee itti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Baay'een itti gammada baay'ee natti tolee jira. Irreeffannaa kanaaf Arsii irraa dhuftanii har'a dhuftanii moo kaleessa galgala kan isin dhuftan? Kaleessa galgala dhufne naannoo duukan bullee ganama obboroo sa'aatii 10tti kaanee garana dhufne. Tolee bagattiin isin ga'ee irreecha milkii irreessa nagaa isiniif haa ta'u. Tolee isiniifillee kan milkii haa ta'u. Anis godina Shawaa Lixaa Hamburraa hin dhufe ganama sa'a 11tti kaanee as seenne nagaa gammachuudha. Uummanni keenya namatti tola, kabaja qaba. Finfinneen tanteenya borus bara dhibeen kun nurraa ba'ee dhufneetti irreeffannaa kan achi jirus nu hordofaa jirus gammachuudhaan malkaa isaatirratti iddoo iddootti akka kabajuun dhaamsa dhaamaa fi nutti dhaga'amuun qabu dhibeenis darbee hundi keenya dhufnee asirratti kabajnaan jedha galatooma. Ulfaadha galatooma. Baga irreechaa hora Finfinnee nagaadhaan geessan. Baga waliin nu gannu gahe. Mee irreecha bara kanaa maal fakkaata? Ani maqaan kiyya Abbaa Gadaa Haji Mahammad Umarii warra Odaa Roobaati. Irreechi kun irreecha addaa, irreecha ulfinnaa, irreecha nagayaa, irreecha gartee Oromoo tokko godhu, irreecha gartee ilaalcha biloochaa tokko godhu, irreecha ammoo nama ilaalcha badaa sirreechu irreecha akkasii taa'aa jira. Eessarraa dhuftan isin? Baalirraa dhufeen. Baalirraa irreeffannaadhaaf dhuftan? Baalirraa irreeffachuudhaaf hora Finfinnee kana dhuftan? Baalirraa irreeffachuuf godina Baalee bahaa aanaa Sagweenaarraan dhufe irreeffata kan ammoo har'a waan dhufneef gammachuun nu fide dhibbee kanallee osoo hin laalin rakkoo takkallee osoo hin qabaatin nagayaan karaa badhaadhinnaa karaa milkii dhufne irreechi kun ammoo natti tola haalli kun natti tola akkatti ganamaa walitti bahanii namni tokko waliin quuqne ka walii gammachuu akkanaatti dalaguun natti tola karaa kanaan ammoo biyyi teennalleen ka warra asirraa hafelleen warra har'aan dhufinilleen numarratti quufee guyyaa dhufu immoo bara guddaa ayyaana guddaa waggaa sana rabbii yoo honge waliin waan dalagnuuf warra har'a hafelleen har'a nuti haa quufuuti irreechi kun ammoo irreechi addaa irreecha gartee naamusa qabu irreecha gartee qananii irreecha gartee iftoomina qabu irreecha gartee immoo rakkoon takka nama hin tuqne irreecha akkasiiti warri Odaa Roobaalleen hedduu dhufee ammallee hafelleen asirratti haa quufu Oromoolleen ammoo akka Oromootti afaan tokko haa taatu afaan tokko yoo taane waan guddoo argannaa Finfinnee teennaa irreecha kana ammoo har'a gartee hora Finfinnee kana kaartaa kaafannee fudhatuun kenna waan guddoo takka bakka akkana kanatti irreecha argatuun irreecha fudhatuun kaartaa kenna fudhatuun waan gammachuu takka hora bulaasin jira. Warra mana isaanii jiraniif warra irreecha kanarratti sababa dhukkuba kanaatiin asirratti hirmaachuu hin dandeenyeef warra mana isaanii jiraniif naannoo isaaniirratti akka irreecha kana kabajanii jedhamedha kan jiru. Mee isaaniif obsaanii bara kana darbinee akka bara dhuftutti walitti deebinuuf nagaadhaan maal dhaamtu? Warra irreecha irraa kan hafeen jennuun irreecha achillee hin jira. Dhaddachi hin jira. Malkaan lagaa hin jirti. Achirratti qeerroo baasanii qarree baasanii haadha siinqee baasanii abbootii gadaa baasanii ummanni keenya akkuma asii kanatti akka irreeffatu guyyaa boriitiif har'aa kanallee guyyaa boriitiif har'aa akka cimsee lagarratti bahee odaa isaarratti malkaa isaarratti bahee dhadhii isaarratti bahee akka irreeffatu akka gammadu karaa biraatiin ammoo warri miidiyaa qabu akka uummata kana laalee itti gammadu kanarraa galee gammadee ofillee gammachiisee biyya ofillee gammachiisee biyya ofillee akka milkeechuu dhaamsa dabarsaa jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa irreecha nagaa irreecha milkiisiniif. Hayyee ulfaadhaa isin labbichooki. Baga irreecha hora Finfinneetiin nagaadhaan isin ga'e. Baga nagaan nu eegdanii jiraadha ulfaadhaa. Eessarraa dhuftanii maqaan keessanii? Godina Lixashaa Aanaa Ejeree maqaan koo Abbaa Bokkuu Magarsaa Firoomsa kan jedhama.
Irreecha bara kana yeroo jalqabaadhaaf immoo kana isa duraas dhuftanii turtan. Ani gizee lammaffaadhaaf dhufee bootaa kana gubbaa irratti gizee lammaffaaf dhufee waggaa 150 tanii ukkaamamee jiru ture. Barreen gaddaa asitti irreeffatamuudhaaf baay'een dasneedhee baay'ee itti gammadee Orominnatii kiyyatti baay'ee itti boonee itti gammadee tan baay'ee ammas immoo gizee lammaffaatiif kabaja kana bootaa kana dhufee waggaan laalu immoo baay'ee irreechi jaalalaa irreechi tokkummaadha irreechi wal ta'uudha irreechi walammachuudha kana sila ta'eefuu ani baay'ee tokko itti gammadee dhagna kiyya keessa jira irreechi duraanis gizee ijoollonnatii kiyyaattis bootaan jirutti malkaa jiru irratti irreeffachaa tan dhufee namni akka irreeffatu ijoolleen qeerroon qarreen akka isaan irreeffatan irreechi safuu akka ta'e irreechi duudhaa akka ta'e irreechi ulfina akka ta'e akkasitti duraanis malkaan irra jirrutti bootaa irra jirrutti bootaa odaa jirutti bootaa malkaan jirutti akkasitti jechaa turreeyyu amma immoo asitti dhufuun kiyya akka nama lama dhaladheetan ummanni Oromoo kaabaa kibbaa baadiyyaa akkaatti ol ga'ee tokko ta'ee hiriiree jechuunsaa baay'ee tokko dasan nama jedhuu fi baay'ee tokko ulfinaan kan qabu ammas gara fuulduraatitti wal qabanneetoo wal ceesifnee wal sakaaluu dhiifnee humna walii taanee walii jaalannee wal hammannee anan nu bilchaata ijaan magariisaa lafa uffise kana nuun ga'eetoo jedhe kana waan ga'ee nu haasooru jennee wal qabanneetoo xinnaa keenya gurfannee guddaa keenya qabannee wal qabanneetoo akkasitti bullan jedha. Egaa akkuma aadaa keenyaatti akkuma aadaa Oromootti egaa yeroo wanti hamaan dhufee yeroo dhukkubni addaa dhufee yeroo bokkaa roobuu didellee egaa Oromoon egaa jiidha qabatee egaa karaa horaa karaa tulluu ba'eedha kan waaqa isaa kadhatu. Meeqa dhukkubni kun akka nurraa ka'ee bara dhufummoo akka durii keenyatti walitti baay'annee akka kabajnuufoo irreeffannaa kanarratti kadhannaa taasistanii? Irreecha kana gubbaarratti wannumti bootaa kana dhufne Oromoon warri keessa warra abbootii gadaati fi haati siiqqee bootaa kana dhufeefitti dhukkuba qileedhaan nurraa qabi diina giraaban nurraa qabi dhibee balaafamaa dhibee biyya qabateetoo jiru kanaan alamii dararaatoo jiru kanaan lafa nurraa seensisi akkuma roobni lafa dhiqee qoshashaa adda addaa dhiqe kanatti nurraa dhiqeennee izgoo jennee waaqatti boonyee kallacha baafnee caachuu baafnee haadha siiqqee baafnee abbaa gadaa warra xinnaa guddaa qeerroo baanee ta'an waaqatti boonyee waaqarraa immoo Oromoon boon dhabu ammas lafa akka nurraa seena dhibeen kun nurraa lafa seenee bara gareetitti akka sirriitti mileeniyan akka barru akka sirriitti kabanyu waaqa kadhannee kadhachaa tumas jirra ammas gara fuulduraattis immoo deebineetuma hin kadhannaa waaqarraa hin dhabnu Oromoo waaqatti boo'ee Oromoo waan hundumaa erga jedhe waaqarraa hin dhabu kanana. Ulfaadha irreechi kan nagaaksiniif haa ta'u irreecha ulfaadha nama akkanumatti nama jaarsa kabajee xinnaa guddaa kabajee bootaa kanatti argamtanii nama 8 har'aa geechanii aan 8 isinitti naanna'u nu jiraadha galatooma. Bagattiin si ga'a. Amiin baga walumaan geenye. Eessarraa dhufte ayyaana kana kabajuuf? Ani kanan dhufe godina Arsii aanaa Diksiisi ga'een hojii koo ogeessa fayyaadha. Yeroo calqaba yeroo bara kana egaati akkuma beekamu haalli yeroo keessa jirru takkaatiin haala COVID-19 dabalatee akkasuma immoo haalli nageenya biyya keenya jechuun haala xaxaa siyaasarraati jiru irraati kan ka'e egaati hawaasni keenya guutumaa guututti akka waggoota darbee fi waggoottan dura turan irratti irreeffachuu fi kabajuu yookaan waan kanarratti hirmaachuu hin dandeenye guutumaa guututti fakkeenyatii fi ani yeroo baay'ee hiriyoota koo kanan waliin dabarsu isaan yuunivarsiitii Ambootti waliin baranne baay'ee isaanii narraati hafaniiti jechuun barichi takkaan gammachuudha takkaanis gaddanuufi maaliif bara baay'ee itti miidhamneedha bara baay'ee Oromoo waan qabu nan qaba jedhee waan abdatu hunda itti dhabeedhas kanaaf nutu ogaa Oromoon egaa cirracha Abbaay jedhamu mitiire cirracha waan ta'eef waraabamee keessatti hin dhumu cirracha hammaaramee hin dhumu Oromoon galaana sababa kanaaf dachee irratti hin baqanne fakkeenyaaf fudhanne waggoota 150 dura irreessi kun kan kabajamaa ture haa ta'u waggoota muraasa booda horri Finfinneeyyuu bifa kanaan saaqamee hora Finfinnee fakkeenyaaf waggaa darbe baay'ina jirurraati kan ka'e garuu magaaluma kana keessa torbee tokko ol dursee galus carraa irreeffachuun arganne
maaliif baay'inni uummata keenyaa yoo xiqqaate naannaa miliyoona 7 waan akkasii tilmaamamu waan jedhu odeeffannoo sababan qabuuf naannoo horaa kanatti hirmaachuu yookaan dhiyaachuu hin dandeenye. Bara kana immoo egaati haaluma jirurraa kan ka'e haalli baay'inni namaas bibittinnaadha. Haa ta'u immoo ergaatii dhufe fakkeenyaaf Oromoonni dhugaatiin quuqama qaban sirna kana fakkeenyaaf irreechi irreedha. Irreechi amantiidha. Irreechi immoo jaalalas tokkummaadha. Oromooni saba kanaatiif irreecha jabeessa. Haa ta'u malee namoonni waan kana jabeessanu namoonni waan kana sirnaatiin hirmaachuu danda'anu sababoota garaagaraa irraati carraa hin arganne carraa argachuu dhabuu isaaniitiif gaa ana akka dhuunfaa kootitti gaddas haa ta'u malee hundi keenyayyuu borus yoo jiraanne waggoota itti aanus yoo jiraanne akka ogeessatti ani kanan dhabu. Nagaadhaan akka kabajamuuf akka ogeessa fayyaatti ati maal dhaamta dhukkuba kana wal qabate? An akka ogeessa fayyaatti kan hin dhaamu egaa COVID keessumaa uummata adii irratti yookaan biyya Chaayinaa irraati ka'ee akkuma addunyaa labaa ture gara biyya keenya seenee yoo xiqqaate naannoo ji'oota osoo hin ga'iin akka hojiileen seektaroota garaagaraa akka dhaabbatan manni barumsaa akka cufamu tajaajilli hawaasaaf kennamuuf hedduun isaanii ugguraman. Haa ta'u garuu osoma sanaan jiru dhukkubichis akka biyya bakkee irratti uummata daran kumaatamaatiin yookaan miiliyoonotaatiin lakkaa jiru biyya keenyatti salphachaa dhufe. Fakkeenyaatiif yoo fudhanne ani aanaa irraati dhufe namoota 43dha dhimma kanaatiin pozitiif kan ta'an yookaan COVID-19 jechaadha. Garuu namoota kana keessatti kutaa adda baasii tureera akka carraa ogeessa dhimma sanaan tajaajilaa ture. Even namni xiinsammuutiin ala malee jechuun teenshiniitiin dhimma sana egaati bifa hawaasarraati adda ba'uutiin dhiphina akkasiitiin ala malee dhukkubni mataayyuu ittiin dhagahamne. Haa ta'u maafi COVID yookaan koronaan addunyaafis eenyumaafuu haaraa sababa ta'eef qaamni kamiyyuu wal qixee inni hubannoo isaanii kan qabu. Maafi qoratamee wanti addaa wanti qabatamaan sababa hin jirreef. Kanaaf an akka ogeessatti dhaamsi an qabu egaa hunda dura Oromoodhaan baga geessanii tarii kan barana geenye egerellee hin geenyaa yoo waaqni jedhe haga danda'ameen karaalee dhukkubni kun ittiin daddarbuu fi mallattoolee yoo fakkeenyaatiif namni qabame ta'e mallattoolee isaa adda baafachuu keessumaa haala ittisa isaarratti xiyyeeffannee kallattii ittiin ittisuu qabnu hundaayyuu hojiirra oolchuudha. Yeroo kana goone waggaa kana miti yoo waaqni jedhe Oromoon egaa kumaaf kitilas hin jiraata jedheeti abdii kan qabu. Egaati Waaqayyoo isinaa eeguu isin isa danda'ameen of eegaa. Egaa daawwattoota keenya egaa irreechi horaa Finfinnee kan bara 2013 haala kanaan kan inni kabajameetiin jiru. Egaa of eeggannoodhaan egaa dhukkuba koronaadhaan sababa dhukkuba koronaadhaan egaa akka durillee heddummatanii ayyaana kana kabajuun danda'amullee baatu egaa qeerroowwan qarreewwanii fi abbootiin gadaa haadholiin siiqee uffata aadaadhaan egaa bareedanii kan isaan dhufanii ayyaana kana kabajanii haadholii siiqees abbootiin gadaas kadhannaa taasisanidha kan isaan jiranii. Egaa bara dhufutti immoo egaa dhukkubni kun nurraa badee egaa baay'ee heddummannee akka keenya duritti akka kabajnu egaa hawwii fi fedhii keenya hundumaadha. Egaa FIB yaada uummataa gama keessaniin gahaa turreerraa amma gara xumuraarra kan nuti jirru egaa irreechi kunis haala nagaa fi milkiidhaan kan inni goolabame. Egaa waggaa dhuftu haala gaariidhaan akka walitti deebinu abdiin keenya guddaadha. FIB yaada uummataa sin biraan gahaa kan ture ani Daraartuu Nagaashii gama gummaa kaameraatiin biraan dajanii waliin ture. Egaa irreechi nagaa kan milkii kan bara kanaa akka warra bara egeree nuunaa jedhu nagaatti.